Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. Nagaan ayyaanniif araarri waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Barattoonni Focus Finfinnee bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Ani Paaster Naa'ol Baqqaleeti. Yeroo darbe ergaa gara Qolaasaayis irratti walii wajjin qayyabachuu jalqabne akka introductionitti waan tokko wajjin ilaalleerra. Introductionii sana keessa deddeebine iddoo ilaaluu qabnu wanta ijoodha jennu walii wajjiniin kakkaasaa akka turre yaadattu. Ergaan Qolaasaayis boqonnaa 4 duwwaa qabaatu malee ergaa baay'ee bal'aadha. Akkuma inni gadda isinii kaasee naannoo iddoo 17ttidha kan inni qoqqoodamuu danda'u. Yoo iddoo 17tti isa qoodame kana walitti cuccuunfina jenne garmalee dheerataa waraabbii isaatii 1.5 ol ta'uu danda'a. Kanaaf gaggeessota keessanii wajjin mari'annee maal gochuu dandeenya? Torban keessaa guyyaa daballamoo maal goona isa jedhuuf itti dhufna. Amma garuu heerama macaafichaa keessaa heerama jalqabaa ergaa Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 amma 2tti kan jiru lakkoofsa kana lamaan duwwaadha irra kan wajjin qayyabannu. Achi booddee heeramni itti aanu xiqqoo akkuma akka kontentii isaatiittidha. Lakkoofsa 3 kaasee amma 8tti kan hammatu ta'a jechuudha kutaan itti aanu. Har'a garuu lakkoofsa 1 amma 2tti jirtu walii wajjiniin barannaa. Isin duukaa buutan akka isin qayyabattaniif waan tokko gaaffiiwwan isinii nan kenna dhumarratti gaaffii barreeffama. Garuu macaaficha wajjin dubbifachuudhaan jalqabna. Mata dureen isaa nagaadha. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e Ximooxiyoos obboleessaa wajjin kana caafuu kooti. Kanaan obboloota Kiristoositti amananii Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Qolaasaayis jiraniif nagaa koonan dhiyeessa. Waaqayyo abbaan keenya ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Ameen. Mata duree qayyabannaa keenyaa irraa kana ayyaanaaf nagaa ittanii qabachuu dandeessu. Waa'een ayyaanaaf nagaa ergaa Phaawulos barreessu keessatti baay'ee iddoo guddaa qabu. Maa'inni ayyaanni maal inni nagaanii waan jedhuufi versiiwwan amma lamaan dubbifanne kana keessatti jechoota koorii ta'an waan attentionii guddaa itti lallaannu waan 3 jira yookaan jechoota duwwaa mootuu hin taane yaadota gurguddaa 3 jira. Tokko waa'ee ergamummaati. Ani fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos kanan ta'ee jedhee jalqaba. Ergamummaan maal inni waan jedhu teoloojii gadi fagoodha waan ta'eef isa walii wajjiniin hin qayyabannaa. Inni kan biraan immoo warra Waaqayyoof qulqullooftanii jedha. Amantoota waldaa Qolaasaayisiin warra Kiristoositti amananii Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Qolaasaayis jiraataniifidha. Kiristoositti amananii Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Qolaasaayis warra jiraataniif gaafa jedhu immoo maal jechuu barbaadeeti isa jedhus walii wajjiniin hin kaasna. Waaqayyoof qulqullaa'uu qulqulloota ta'uu inni jedhu maal inni jedhu yaada lammaffaadha. Yaadi sadaffaan nun kutaa kana keessatti argannu immoo ayyaanaaf nagaadha. Ayyaanaaf nagaadha. Kanaaf lakkoofsattiin xiqqoo fakkaatu kun lamaan yaada gurguddaa amma kanaa qabdi jechuudha. Egaa jalqaba irratti gaafa laaltan Phaawulos ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa kanan ta'ee jedhee dubbata. Kana kan dubbatu baay'ee warra Qolaasaayis duwwaadhaaf miti. Caqasan isinii kennu isin barreeffachaa qayyabachaa deemtuan yeroo waan hin qabneef sana hundan dubbisu. Ergaa Qorontos 1ffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 yoo dubbiftan, ergaa Qorontos 2ffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 yoo dubbistan, Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 1 yoo dubbistan, lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 1 lakkoofsa 1 yoo dubbiftan, it is God's will that I am an apostle jedha. Fedha Waaqayyootiinani ergamaa ta'ee jedheetu dubbata. Hima kana keessa fedha Waaqayyoon ergamaa Kiristoos kanan ta'e kan jedhu kana keessas yaada gurguddaa humna gara gurguddaa 2 keessaa baasuu dandeenya. Inni tokkoffaan will of God yookaan fedha Waaqayyoo isa jedhudha. Ergamummaanis ta'ee biiroowwan biroon Waaqayyoo hojii isaaf itti nama barbaadu
waamichaaf fedha waaqayyoo malee fedhii mataa keenyaan, hawwii mataa keenyaan, kaka'umsa mataa keenyaatiin kaanee waan nu jalqabnu miti. Yoo kanaan jalqabnes immoo firii qabeessa ta'uu hin dandeenyu. Firii qabaachuu hin danda'u wanti nuyi hojjennu jechuudha. Kanaaf biiroowwan kan biraa gaafa jennu oofisii gurguddaa 5tu jira jedhama. The Fivefold Ministries jettanii yoo sarchi gootan hin argattu. The Fivefold Ministries warri jennu warra Efesoon boqonnaa 4:11 irratti barreeffamanidha. Ergamaa, barsiisaa, raajii, lallabaa wangeelaa fi inni 5ffaan maal inni tiksee isa jennuudha jechuudha. Tiksee yookaan paasterii isa jennuudha. Paasterii, wangeela astamaarii, wangeelaawwii, raajii fi ergama apoostilii warra jennu warra kana shanan The Fivefold Ministries jedhamanii warra beekamanidha. Warra kana shanani namoonni baay'een yookaan denominationiin tokko tokkoon fudhatan. Denominationiin tokko tokko keessumatti ergamaaf raajii seeruun fudhatanii denominationiin warri kaarismaatikii ta'an, warri pentekoostaalii ta'an immoo hin fudhatu. Inni kun isin denominationiin keessan garaagar waan ta'eef falmii isa kanaa, evidensii isa kanaa keessa lixuu nun barbaachisu fookasii waan taataniif jechuu kooti. Garuu bara kana keessa ergamaan jira moo hin jiru isa jedhu utuun tuqini ergamummaan maalidha isa jedhudha. Teoloojii macaafarra jirudha jechuudha kanaan kaasuu barbaadu malee bara kana keessa ergamaan jira, raajiin jira inni jedhu that is another issue. Waan fookasii keessatti ka'uu hin qabnedha waan ta'eef jechuudha. Haa ta'u malee ani fedha waaqayyoonanii ergamaa ta'ee jedheetu jalqaba. Kun baay'ee waan guddaa irraa barannudha. Milkaa'ina tajaajila keenyaatiif inni guddaan tokko isa fedha mataa keenyaa yeroo namni tajaajilu laallee yoo nama gaarii barsiisa ta'e laallee barsiisaa ta'uu hawwine yoo faarfannaa ta'aa jira ta'e faarfataa ta'uu hawwine isatti dhufnutu hin taane waamicha waaqayyoo fedha waaqayyootiin gara hojii waaqayyootti akka dhufamutu irraa barraa jechuudha. Ani ergamaa ta'uudhaaf kaka'umsa mataa koo dheebuu mataa kootiin qabu mana barumsaa galee hin baranne. Will of God fedha waaqayyootiinan ergamaa ta'ee jedhetu waa'ee fedha waaqayyoo dubbachuurraa jalqaba ergamaa guddaan kun. Isa kana sirriitti hubachuu qabna. Kun maaliif nu gargaara yoo jettanii laayifii isin jiraattan tajaajilli isin tajaajiltan fedha waaqayyoo ta'uusaa beektu taanaani amma du'aatti illee gatii kaffaluurraa duuban deebitan. Phaawulos amma mana hidhaa keessa taa'ee kan inni gammadaa jedhee barreessuuf yeroo inni dadhabu nan jabaadhaa, ari'atamuu keessatti, gadduu keessatti natti tolaa jedhee kan inni barreessu maaliif jettanii ilaaltanii karaa inni irra deemaa jiru fedha waaqayyoo ta'uusaa mirkaneeffatee waan jiruufidha. Ergamummaan isaa fedha waaqayyoo akka ta'e 100% mirkaneeffatee waan jiruuf laayinii sana irratti tajaajila sana keessatti gufuu dhufu hundumaa, rakkoo dhufu hundumaa darbuudhaaf hamilee qaba. Yaaduma waaqayyoodha, karaa waaqayyoodha yaada jechuudha malee sila waan waamichi koo sirrii miti, sila waan waaqayyoon hin waamne, waaqayyoon hin barbaanne shakkiin jedhu keessa isaan jiru jechuudha. Inni kun waan guddaadha. Kanaaf fedha waaqayyootiin gara tajaajilaatti dhufu, waamicha waaqayyootiin gara tajaajilaatti dhufu inni jedhu waan guddaa boolda ta'e kutaa kana keessa argannudha. Inni kan biraan muudama ergamummaati. Ergamummaan muudama akka ta'e innumtuun dubbata. Maaliif? Fakkeenyaaf Xiimotewos irratti maal jedha? Inni amanamaadha jedheetu hojii isaaf na muudeedha. Hojii isaaf na muudee. ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ ለአገልግሎቱ ሾመኝ na muudeedha. Tajaajilli ergamummaa Phaawulos waamame kun muudama akka inni ta'e hin dubbata. Egaa bara kana keessa namoota nuun ergamaadhaan gaara poosteledhaan olii gadi fiigan yeroo baay'ee wanti isaanii hin galle jira. Ergamaan bara kana jiruu fi ergamaan bara sana ture garaagarummaan isaa maalinni? Ergamummaamti immoo muudama ergamummaa maalidha kan jedhu macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko tokko kakkaasnee waliin ilaaluu yaalla. Ergamummaa jechuun yookaan apoostilii ta'uu jechuun muudamsa aboo bakka bu'ummaa kan mul'isudha. Ilaa kana sirriitti na dhaggeeffadhaa. Ergamummaan authority, ordination, bakka bu'uu aboo muudama kan agarsiisudha. Kanarraa kan ka'e namni ergamaa ta'e tokko
Otoriitii waaqayyoo fudhate jechuudha. Ordained ta'e jechuudha. Muudama qabaa. Wanti inni dubbatu kan mataa isaatiitu hin taane kan eenyuti jechuudha. Kan nama isa ergateeti jechuudha. Fakkeenyaaf namni ergamaa mootummaa ta'e tokko gaafa ajaja dabarsu ajajni inni dabarsu kan eenyuti? Isa duuba eenyu jira? Mootummaa jira. Kanarraa kan ka'e kanan godhin gaafa jedhamu namni maaliif gochuu dhiisa? Kana godhi gaafa qaamni mootummaa bakka bu'ee jiru tokko gaafa inni jedhu maaliif godha namni? Namicha sana sodaateeti? Gillasabii sana sodaateetu hin taane maal sodaateetu? Isa duuba humni waraanaa akka jiru, isa duuba humni mootummaan qabu xaqilaallaan akka jiru, bajetii mootummaa, otoriitii mootummaan qabu akka jiru waan beekuufi waan hin godhamin jedheen godha. Waan hin godhamin jedheen godha. Dhimma otoriitiiti jechuudha. Dhimma otoriitiiti jechuudha. Fakkeenyaaf shufeeriin tokko gaafa tiraafikiin harkatti qabu maaliif makiinaa dhaaba? Tiraafikii sana sodaateetu yookaan tiraafikiin sun dhagaanatti darbataa waan ta'edheeti? No. Tiraafikii sana makiinaatti gorsee rukutee ajjeesuu danda'a iyyuuti. Garuu maal beekaa? Authoriized akka inni ta'e beeka. Duuba isaa kan jiru qaama aboo qabu, yoo barbaade humna waraanaa qabu, namicha kana waan barbaade gochuu kan danda'utu duuba tiraafikii sana akka jiru waan beekuuf tiraafikiin dhaabbaddoo hin dhaabbata makiinaan. Kun otoriitiidha. Ergamummaan akkasidha. Fakkeenyaaf wanta ergamaan dubbate ergaa sana eenyutu dubbate jechuudha? Waaqayyotu dubbate jechuudha. Kanarraa kan ka'e ergamaan wanti inni dubbate fudhatama guddaa qaba. Macaafa qulqulluu keessatti yoo argitan kana tokko tokkoon ilaaluu yaalla. Waanuma Phaawulos jechaa ture irratti iyyuu hin dhoofne jechuudha. Fakkeenyaaf Gabreelii fi luba Zakkaariyaas gidduutti taatee ta'e ilaaluu dandeessu. Luba Zakkaariyaas mucaan qabu ture. Ennaan gaafa inni akka inni mucaa godhatu Yohaannis Cuuphaan akka inni dhalatu gaafa inni itti himu gaafa inni amanuu diduu Gabreel maal godhe? Didaasa godheedha. Arrabisaa akka inni hin dubbanne godhee deemeedha. Agartanitti inni otoriitii hammamee akka isaan qaban ergamaa warri waaqarraa jechuukooti. Phexrosiif amma ilaaluu dandeessu ergamoota namaa keessaa immoo Phexrosiif Anaaniyaa ilaaluu dandeessu. Gaafa Anaaniyaan horii mana qulqullummaatti geeffamuu qabu achi barabbaree kana duwwaadha. Gaafa nambisu ergamaan Phexrosii amma lubbuunsaaf lubbuun ati manaa isaatii baatutti ermichaa guddaa amma kana ga'uuratti fudhachuu kan inni danda'e ergamaa waan ta'eefidha. Tokkoffaa Phexros boqonnaa tokko lakkoofsa tokko ilaaluu dandeessu. Ani ergamaadha jedhanis gaafa dubbatu akkuma Phaawulos. Egaa jechi angel yookaan ergamaa jennu kuni jecha afaan Giriikii angelos jedhurraa kan dhufedha. Ergaa qabatee kan ergame kan deemu messenger jechuudha hiikisa. Apostoliin jennu kunis jechuma afaan Giriikii apostolos jedhurraa dhufe. Apostoliin jennu jecha afaan Giriikii apostolos jedhurraa kan dhufedha. Ergama addaa, ergama murtaa'aa ta'e tokkoof kan ergame jechuudha. The one who is sent out for specific mission. Ergama addaa, ergama murtaa'aa ta'e tokkoof nama ergame jechuudha hiikisa. Kanaaf Phaawulos yeroo waa'ee ergamummaa isaa dubbatu dubbiin dubbadhu kan of keessaa fuudhee dubbachaa hin jiru dubbata. Iddoo garaagaraatti yoo ilaaltan. An ergamaadha gaafa jalqabu fakkeenyaaf waldaa Kolosaayiisiif ergaa barreessaa jira. An ergamaa Yesuus Kiristoos kanan ta'e maaliif jedhee jalqabaa? An ergamaadha dubbiin kun dubbii koo miti ergameen sana ergaa sana ergeen dubbataa jira. Haasaa namaa gootanii yaadinaa. Waan amma kanatti ufeessinii barreessuudhaaf jedhu kun beekumsa mataa kootii miti, haasaa mataa kootii miti, ergamaadhaan waan ta'eef inni na ergina duuba jiraatii haasaa koo kan Phaawulos jettanii fudhatina. Kan eenyu malee? Kan isa na ergee malee. Inni lammataa immoo authorized ta'eera an ordained ta'een jira. Aboo argadheen jira. Delegated kan ta'e aboo bakka bu'umsaa argadheen jira. Haasaa nama dhuunfaa gootanii yaadina jechuudha. Kanaafidha ergaa barreessuu hundumaa keessatti ani Phaawulos ergamaa Kiristoosiin kanan ta'e jedhee kan dubbatuuf. Kanaaf maa jechuudha? Kana jedhee jalqabnaan. Kanatti dhufee ergaan dubbadhu kan eenyu jechuudha? Kan Kiristoosidha ergaa mataa kootiin qabu jechuudha. Ergamaan ergaa isa ergee dubbata waan ta'eef. Aboo qabaachuusaa mirkaneessuu isaati. Dubbiin kana booddee dubbii koo miti waan macaafa kana keessatti isinii barreessu dubbii Kiristoosidha jechuu barbaadeeti. Namni muudama ergamummaas ta'e kan biroo hawwii mataasaan barnootaan muuxannoodhaan shaakalaanis hin fudhatu.
Gooftaatu nama waama. Fedha gooftaatiin ergamaa ta'ama. Ergamaa ta'uu jechuun egaa Waaqayyo biraa ergamuu jechuudha. Ergamaa ta'uun kun macaafa qulqulluu keessatti tarii namoonni barsiisanii ergamaa kana iddoo gurguddaa lamatti qoodanii barsiisu. Tokko yebaguu hawaariyaat jedhanii barsiisu. Ergamoota oolichaa jedhanii barsiisu. Ergamoota oolichaa warri jennu kun hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 21 amma 26tti kan jiru ulaagaa akkamiitiinitu ergamaa oolichaa taa'amaa isa jedhu waa tokko ilaaluu dandeenya. Edda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ol butame booddee bakka Yihuudaa namichi Maatiyaas jedhamu utuu hin bu'in Maatiyaasiin iddoo Yihuudaa buusuudhaaf waan kutaa sana irratti barreeffameen isinii dubbisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 21 kaasee 26 akkas jedha. Kanaafis yerootti Yesuus gooftaan nu gidduu deddeebi'aa ture hundumaatti warra nu wajjin turan keessaa nama tokko nu barbaachisa. Innis yeroo cuuphaa Yohaannisii jalqabee amma guyyaa gooftaan itti nu biraa ol fudhatameetti nu gidduu kan ture agartanitti ulaagaa tokkoffaa. Amma iddoo Yihuudaa namni nu barbaachisaa jedhaniiru edda gooftaan ol ba'ee booddee. Namni ergamaa ta'u kun yebaguu hawaariyaat warra jedhaman keessaa ergamaa oolichaa warra jedhaman keessaa ta'uu kan qabu inni tokkoffaan jedhaniitu maal jedhanii cuuphaa Yohaannis irraa jalqabe. Kana jechuun utuu gooftaan tajaajila isaan jalqabin jechuudha. Cuuphaa Yohaannis irraa jalqabee hamma guyyaa gooftaan itti nu biraa ol fudhatameetti nu gidduu kan ture nu wajjin dhuga baatuu du'aa ka'uusaa ta'uun irra jira jedhan. Namni ergamaa ta'uu qabu utuu gooftaan tajaajilan jalqabin cuuphaa Yohaannis irraa jalqabee amma gaafa gooftaan ol butameetti nu wajjiniin kan ture yeroo gooftaan du'ee du'aa ka'e immoo sirriitti kan arge dhuga baatuu ta'uu kan danda'u eye witness laachuu kan danda'u dhuga ba'umsa ija ani argeera jechuu nama danda'u nama akkasii ta'uutu irra jira jedhan. Maaliif nama akkasii ta'uun irra jira? Gaafa hojii wangeelaa fudhatanii iddoo garaagaraa dhaqanii jettee ta'uu hin qabu jechuudha ergaa isaan dubbatan. Yesuus hin fayyisa jedhani kan jedhutu hin taane dhuga baatuu ija kallattiidhaan gooftaarraa kan baratan, kallattiidhaan gooftaa wajjin kan deeman, gooftaa wajjin kan jiraatan, yeroo inni fannifame kan bira turan, yeroo inni du'e, yeroo inni du'aa ka'es kan argan, yeroo inni ol butames kan argan ta'uutu irra jira. Malee jettee ta'uu hin qabu, abaluurraan dhagee ta'uu hin qabu, kallattiidhaan gooftaa Yesuus Kiristoos irraa kan baratan, kan argan, kan wajjin jiraatan ta'uu qaba. Namni tokkichi nuun itti daballu sun jedhan. Inni kun ergamaa hoolichaa yebaguu hawaariyaat warra jennuudha jechuudha. Itti fufee akkas jedha. Achumaan namoonni lama maqaan isaanii dhaame. Isaanis Yoosef isa Baarsaabaas yookiin Yoosxoos jedhamee waamamu. Akkasuma immoo Maatiyaas isa jedhamu turan. Warri walitti qabaman sun gooftaa garaa namoota hundumaa beektuu isaan kana lamaan keessaa isa fo'atte mul'isi. Hojiidhaaf ergaa Yihuudaan irraa garagalee gara iddoo isaaf ta'uu dhaqee kana haa fudhatuuf jedhanii kadhatan. Bakka Yihuudaa isa hojii irraa galagalee gara iddoo isaaf ta'uu dhaqe kana haa fudhatu jedhaniin. Yommus isaan lamaaniif muka buufnaan ixaa buufnaan jechuudha. Muka buufnaan jechuun Maatiyaasiif ba'e. Inni kanarratti ergamoota 11 sanatti dabalamee jedha. Maatiyaasii ixaadhaanitu gara kanatti dabalame. Yebaguu hawaariyaat warra jennu. Isaan nama meeqadha? Nama 12dha. Ergamaa kan ta'u maal ta'uu qaba jedhan ulaagaa achirraa yaadattu mini? Yohaannis cuuphaan yeroo cuuphaa ture jalqabee amma gaafa gooftaan ol butameetti nama nu wajjin ture. Yeroo gooftaan du'ee du'aa ka'e immoo nama sirriitti arge nama dhugaa ba'uu danda'u ta'uutu irra jiraadha. Ulaagaan inni guddaan. Amma gaa mee gara Phaawulositti deebinee dhufna gaa. Amma Phaawulos immoo ani ergamaadha jechaa jira. Garuu gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin akka inni hin turre yeroo Yohaannis cuuphaan ture kaasee akka inni gooftaa irraa hin baranne bartuu gooftaa akka inni hin turre edda gooftaan ol butame booddee ganaa boqonnaa 9 hojii ergamootaa irratti gooftaa fudhateen siruma isaayyuu jechuudha. Gooftaa wajjin hariiroo tokkoyyuu hin qabu ture. Garuu Yerusaalem keessa jiraachaa ture. Yesuus Kiristoos Yerusaalemiin dhufaa tureera. Tajaajilli isaa baay'een garuu Galiilaatti ture. Amma gaa akkamitti Phaawulosiin ergamaadhaan fudhachuu dandeenyaan jedhu gaaffii guddaa ture. Keessumatti warra Qorontosiif. Warri Qorontos kan isaan itti Phaawulosiin reject godhaa turan inni guddaan maa inni
Phaawulos ergamaa mitiidha. Maaliif jennaan ulaagaa hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 21-26 irratti ture hin guutu waan ta'eefi inni jedhu gaaffii warra Qorontosiin ture. Kanarraa kan ka'e 1 Qorontos boqonnaa 9 lakkoofsa 1 yoo dubbifattanii ani ergamaa mitiire ani gooftaa keenya Yesuusiin ijaan hin argineere jedhee barreessa Phaawulos. Falmata gaafa dhiyeeffatu jechuudha. Akkas jechuun warri Qorontos inni ergamaa miti. Sababni isaa immoo gooftaa ijaan hin argine gooftaa wajjin barataa kallattiin turree erga gooftaan ol ba'eeyyuu amanee hojiin ergamootaa boqonnaan 1 lakkoofsa 21-26 immoo kan deeggeru waan ta'eef jedhaniitu yaada isaan kaasan irraa ka'e maal jedhaa? Falmata dhiyeeffata. Isiniin dubbisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irraa isinis dubbifachaa na duukaa deemuu dandeessu. Amsoori hojii ergamootaan jedhe 1 Qorontos boqonnaa 9 lakkoofsa 1. Ani birmaduu mitiire, ani ergamaa mitiire, ani gooftaa keenya Yesuusiin hin argineere, isin ba'aa hojii ani gooftaaf hojjedhee mitiire, ergamaa ta'uun koo warra kaan biratti hin fudhatamne yoo ta'e iyyuu isin biratti fudhatamaadha. Isin kan gooftaa ta'uun keessan iyyuu ergamaa ta'uu koo mallattoodhaan hin cimsaa. Warra narratti dubbataniif deebii waan anarratti dubbataniifis falmata qaba jedheetu falmii isaa dhiyeeffachuutti fufa. Warri kaan illee naana jedhan iyyuudha. Isin attamitti ergamaa miti naan jettu isin kan gooftaa ta'uun keessan iyyuu ani ergamaa ta'uu koo mul'isuudha. Maaliif isinitti natu wangeela lallabe miti yoo waldaa keessan kana natu hundeesse miti tun ergamaa min ta'e akkamitti gooftaan humnaan isin gidduutti hojjeta. Aqiilaa Piriskiilaa wajjin hojii ergamootaa boqonnaa 18 irratti magaalaa keessan keessa 7 ta'ee wangeela lallabee hafuurra maan ba'ee waldaa hin ijaaramne dinqii manaatu argitanii akkamittitu ergamaa miti naan jettu isinirraan bareedu warri kan biraan illee jedhanii hedheetu falmata dhiyeeffata. Jarri kun dhugaa qabu moo hin qaban? Har'aa gaafa qayyabannu utuu isin warra Qorontos ta'e Phaawulosiin akkamittitu hojii ergamootaa boqonnaa 1:21-26 dubbifattanii ergamaa hoolichaa jettanii fudhachuu dandeessu. Iyya baguu hawaariyaa jettanii akkamitti fudhachuu dandeessu. Kana Phaawulos ofii isaatii waan dubbatu qaba. Gara kanaatti gara boodaarraa dhufuu koorraa ammuma jala ajjeesee waan darbe wayyaa. So isin akkamittitu Phaawulosiin akka ergamaa tokkootti fudhatturee isa jedhuu fi Galaatiyaa irratti wanta baay'ee ifaa ta'e waa'ee ofii isaatii gilxii godhee kan inni dubbate jira. Mee isiniin dubbisa. Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 11 kaasee amma 12 dubbisa. Ammas yaa obboloota koo wangeelli inni lallabe waan namni of keessaa fuudhee dubbatu akka hin ta'in isinittan hima. Agartaniittu mini maal jechuudha akkas jechuun ani ergamaadha jechuusaati afaan kan biraadhaan. Wangeelli ani lallabe waan ani of keessaa fuudhee dubbadde isinitti hin fakkaatin jechuun ani ergamaadha. Ergamaa jechuun maal jechuudha inni irra. Ergaa mataa isaatii kana hin qabne waan an kana booddee dubbadhu waan Waaqayyo jedheedha jechuudha. Ani ergamaa Waaqayyooti jedhanii jalqabuun. Kanaaf dubbiin dubbadhutti xiyyeeffannaa laadhaa haasaa Phaawulos hidhattanii akka hin shawwadamne haasaa Waaqayyooti kanan isinitti himaa jiruu ergaan dhufee jechuu isaati jenneerra. Kanaaf maal jedhe egaa lakkoofsa 11 irratti Galaatiyaa irratti ammas yaa obboloota koo wangeelli ani lallabe waan namni of keessaa fuudhee dubbatu akka hin ta'in isinittan hima. Yesuus Kiristoos anatti mul'achuu isaatiin wangeelicha nan argadhe malee ani namatti isan fudhanne namnis anan barsiifne. Agartaniittu mini ani yooman ergamoota wajjin hin turre ta'eyyuu yooman amma gooftaan waggaa 33 walakkaa biyya lafaarra deddeebi'ee barsiise hin turre ta'eyyuu Yesuus Kiristoos kallattiidhaan natti mul'atee wangeela naa kenneera. An namatti hin baranne nama kan biraa nama lammaffaarraa hin baranne anis akkuma Maatiyoos fa'aa akkuma Phexros fa'aa kallattii maanaanis Yesuus irraa hin fudhadhe. Erganni garaagarummaa yeroo duwwaa qabna. Isaan yeroo inni biyya lafaa ture isarraa baratanii ani immoo erganni biyya lafaarraa ol ba'een kallattiidhaan Yesuus natti mul'ateen wangeela argadhe. Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. Kanaaf iyyuu lamaan keenya iyyuu kallattiidhaan Yesuus Kiristoosiin argineerra jechuu isaati. Yesuus Kiristoos anatti mul'achuu isaatiin
wangeelicha nan argadhe malee an namatti isan fudhanne namnis anan barsiifne. Itti fufna. Amantii warra Yihuudootaatti qabamee yommuun jiraachaa ture garmalee waldaa Waaqayyoo ari'achaa balleessuudhaafis dhamaa akkan ture dhageessaniittu. Yihuudoota akka kootii warra akka amantii warra Yihuudootaatti jiran keessaa hiriyoota koo nan caalan ture. Seera mukabbaa keenyaafis caalchisee nan hinaafan ture. Waaqayyo gara haadha kootii jalqabee na fo'achuutti ayyaana isaatiinis na waamuutti gammade. Yeroo fi jaallatee warra saba isaa hin ta'in gidduutti isuma wangeela godhee akka lallabuuf ilma isaa kana yemmuu natti mul'ise. Ani duraan dursee mareedhaaf gara nama foon uffatee hin dhaqne. Gara warra na dura ergamoota ta'aniitti Yerusaalemitti ol hin baane. Garuu biyya Arabaa dhaqee Damaasqootti nan deebi'e. Maal jedhaa? Warra na dura ergamaa ta'an la waa'ee yerooti. Na dura ta'an nama boodan ta'e malee lamaan keenya Yesuusin argineerra jechaadha falmachaa jira Matoora Galaatiyaa irratti. Ndaa'um gara haadha kootii jalqabee na fo'atee warra saba Waaqayyoof hin ta'initti isuma mataasa yookaan Yesuusuma wangeela godhee akka lallabuufitu Yesuusin natti mul'isee ilma isaa natti mul'iseedha. Lakkoofsa 16 ilma isaa natti mul'isee. Ani duraan dursee yeroo sana mareedhaaf gara namaan dhanne gara ergamoota warra Yerusaalemiin jiraniyyuu hin dhanne biyya Arabaa dhaqeeni Damaasqoo taa'ee jedha. Gara waggaa 3 akka inni biyya Arabaa taa'e beekamaadha. Ergasii waggaa 3 turee Phexrosii wajjin wal baruudhaaf Yerusaalemitti ol ba'een guyyaa 15 isa bira ture. Yaaqoobiin obboleessa gooftaarraa kan hafe ergamoota warra kaan keessaa tokko iyyuu hin argine. Kunoo waan ani isiniif caafu keessatti hin sobu dhugaa Waaqayyooti. Ergasiin gara kutaa biyya Sooriyaaf Qiliiqiyaa dhaqe. Waldoonni kiristaanaa biyya Yihuudaa fuula koon beekan turan. Garuu isa warri kaan namichi inni takka nu ari'achaa ture amantiidhuma isa dur balleessuudhaaf dhamaa ture sana lallabaa jira jedhan duwwaa dhaga'an. Isaanis sababii kootiif Waaqayyoof qubaa dhiyeessaniidha. Boqonnaa 2 dubbifanna. Ergasii waggaa 14 booddee Baarnaabaasii wajjin Tiitosiin of duukaa fudhadhee tan deebi'ee Yerusaalemitti ol ba'e. Akkan achitti ol ba'uuf Waaqayyo mul'ata waan natti agarsiiseef nan dhaqe. Warra achi jiranitti waa'ee wangeela isan warra saba Waaqayyoo hin ta'initti lallabuu ibseen itti hime. Dadhabbiin koo inni darbe inni ammaas kan waa hin baafne akka hin taanetti warra geggeessituutti qoofni itti himeera. Miiltoon koo Tiitos iyyuu utuma nama Giriikii ta'ee jiru akka dhagna qabatuuf hin giddisiifamne. Obboloonni sobduuwwan warri karaa malee dhufan illee kana barbaadanii turan. Isaan kun birmadummaa nuyi karaa Kiristoos Yesuus qabnu gaadanii gara garbummaatti nu deebisuudhaaf dhoksaatti nu gidduu lixan. Garuu dhugaa wangeelaa akka hin tuqamnetti isiniif eeguudhaaf nuyi battala tokkollee isaan kanaaf abboomuudhaaf of hin laanne jedheetu maal jedha waan isin dhibu? Lakkoofsa 8 irraa akkas jedha. Isuma ergaa warra seera dhagna qabaa eegan biraan ga'uudhaaf Phexros keessaan hojjetutu warra saba Waaqayyoo hin ta'in biraan ga'uudhaaf immoo ana keessaan hojjeta. Eenyu wajjin dorgomaa jira ammas kutaa kanatti? Phexros wajjin dorgomaa jira. Phexros warra seera dhagna qabaa eegan jechuun warra Yihuudootaaf ergameedha. Ani immoo warra saba Ormaaf warra Giriikiifan ergamee jechuusaati. Kanaaf Waaqayyo masa karaa Phexrosiin warra Yihuudootaaf hojjetutu karaa koo warra Giriikootaaf hojjechaa jira jedheetu Phexros wajjin dorgomaa jira ammas. Akkasuma immoo ana keessaan hojjete jedhetu akkasumas Yaaqoob, Phexrosiif Yohaannis warri geggeessituu ta'anii akka utubotaatti ilaalaman ayyaana naaf kenname hubatanii hidhata ta'uu keenya argisiisuudhaaf harka wal qabanneerra. Baarnaabaasiif ani gara warra saba Waaqayyoo hin ta'inii akka dhaqne isaanis gara warra seera dhagna qabatanii qabaa eeganii akka dhaqan waliif galleerra. Agartee? Warri inni maqaa dha'u kun Yaaqoobiif Yohaannisiif Phexrosi ergamoota keessaa warra liiderootadha. Warra waldaa Yerusaalemiin geggeessanidha. Gaafanni waggaa 17 booddee waggaa 3 biyya Arabaan ture Damaasqoon ture. Ergasii booddee waggaa 14 immoo biyya Sooriyaa keessa akka inni ture beekamaadha. Phaawulos amanee waggaa 17 booddeedha kan inni gara tajaajilaatti dhufe. Galaatiyaa boqonnaa 1-2 amma dubbifanne irraa kan argannu jechuudha. Kanaaf Galaatiyaa boqonnaa 1-2 kanarraa waggaa 17 booddee dhufee Phexros fa'aa wajjin walitti akka inni dhufe ayyaana naaf kenname kana isaan mataan isaaniiyyuu mirkaneessaniiru. Warrumti akka utubotaatti ilaalaman waannaa hochuu jedhama arfisa. Wada waannaa hochuu.
baay'ee Phexros fa'aa jechuudha. Gara sanayyuu dhaqee ayyaana naaf kenname isaan yoo approve godhaniiru. Kanaaf anaaf Baarnaabaas warra saba Waaqayyoo hin ta'iniif ergamne. Isaan immoo warra Yihuudoota warra seera dhagna qabaa eeganiif ergamanii yeroo garaa garaa amanne malee lachuuyyuu ergamaadha. Iddoo garaa garaatti ergamne malee lachuuyyuu ergamaadha. Deetu akkamitti ennaan ati Yesuusin argine ennaan ani Yesuusin argeera. Tokkoffaa Qorontos irratti immoo ani gooftaa Yesuusin ijaan hin argineeredha. Ijumaan hin argeedha. Maal ennaan abbaatu ilma isaa natti mul'iseedha Galaatiyaa irratti immoo. Kanaaf ani ergamaa hoolichaati jedheetu falmata dhiyeeffata. Falmata dhiyeeffata. Kanaaf egaa amma ergamummaan ergamaa hoolichaa ta'uudhaaf inni guddaan maa inni Yesuus Kiristoosiin fuulaa fuulaan ijaan arguu barbaada jechuudha. Warri kan biraan immoo ergamoota jedhamanii waldaa kiristaanaaf warri kennaman immoo jiru. Waldoonni isa kana fudhattanii hin fudhattu, waldaan hin fudhanne immoo hin fudhattanii waa'ee isa kanaa keessa galuu hin barbaadu. Garuu ani waa'ee Yeebaguu Hawaariyaatu warra jedhaman waa'ee isaanii qofadha kanan dubbachuu barbaade. Kana ala ergamaa kan biraan jiraaf hin jiruun garuu evaanjelikaalii keessayyuu teoloojii garaa garaa jira waan ta'eef isa kanatti itti bu'uu hin barbaadu. Personaalii waldaan keessatti amanuu ergamaan akka jiru hin amannaa, raajiin akka jirus hin fudhannaa. Waldaan biraan garuu waan hin fudhanneef isa kana kirkiriisaa keessa hin dhannu. Amma gaa maal inni kan jedhu waa'ee ergamaa kana waan baay'ee tuttuquu yaalleerra. Maa inni ergamaa hoolichaa ta'uun advaanteejiin addaa inni qabu yookaan ergamni addaa ergamaa hoolichaa yookaan warra Kiristoosiin ijaan argan ta'uu keessa jiru maal inni kan jedhuufi Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 20 fi tokkoffaa Qorontos boqonnaan 3 lakkoofsi 10 waan bareedaa tokko lafa ka'a. Efesoon 2:20 irratti akkas jedha. Isin hundee ergamootaaf raajotaa irratti ijaaramtanidha. Waldaa Efesooniin jedha Phaawulostu. Isin hundee ergamootaaf raajotaa irratti ijaaramtanidha. Tokkoffaa Qorontos 3:10 irratti immoo an akka nama mana ijaaruu beekuutti hundee manni irratti ijaaramu kaa'eera jedha Phaawulos. Kanaaf ammoo hundee kan biraa kaa'uun isin hin barbaachisu, hundeen sun Kiristoosidha jedha. Hundee kaa'ame irratti garuu hojii gaariidhaan ijaaraa jedha. Hundeen kaa'ameera. Eenyuun kaa'ame? Ergamootaan kaa'ame. Warra Qorontosiin hundee kana anatu kaa'eedha Phaawulos. Kanaaf ammoo hundee biraa kaa'uun barbaachisu, hundeen sun Kiristoosidha. Hundee kaa'ame irratti callumadhaa ijaaraa isinidha warra Qorontosiin. Warra Efesooniin immoo isin hundee raajotaaf ergamootaa irratti ijaaramtanidha. Amma gaa ergamoota kan jennu kun maaltu adda isaan godha? Yeebaguu Hawaariyaat warri jennu jettanii inni guddaan doctrine of Christianity warra bocanidha jechuudha. Barsiisa amantaa kiristiyaanummaa warra bocan jalqabbii waldaa kiristiyaanaa warra hundee qabsiisan, warra toora qabsiisan, warra bu'uuressanii jechuudha. Warra kana jechuun. Fakkeenyaaf Phexrosiin maal jedhee? Ati dhagaadha mana koo irratti ijaaraa jedhe. Waldaa kiristiyaanaa hundeeffamuu isheetiif dooktirinii waldaa kiristiyaanaa, dooktirinii cuuphaa, dooktirinii fayyinaa, dooktirinii cubbuu, dooktirinii jechuun teaching jechuudha waan biraa miti. Barsiisa waldaan kiristiyaanaa laattu kamiin iyyuu kan boce eenyudha? Ergamoota hoolichaa warreen kanadha. Maaliif? Jalqabaa kaasanii Yesuus Kiristoos irraa ta'anii baratanii gaafa inni du'ee du'aa ka'es dhuga baatuu ija eye witness ta'aniiru waan ta'eef. Kanarraa kan ka'e dubbii isaan dubbatan haasaa taraa miti jechuudha. Dooktirinii hundeessuu danda'u jechuudha isaan. Fakkeenyaaf amma akkas godhaa, akkasiin godhinaa ergaa barreessamanii amma ergaa Phaawulos barreesse maaliif macaafa qulqulluudhaan fudhanna nuun? Fakkeenyaaf amma tuun ka'ee ergaa barreesse Naa'olisoo nama Waaqayyooti. Phaawulos nama Waaqayyooti jettanii hin fudhattu hankoo? Hankoo maan fudhattan? Ani ergamaa hoolichaa miti waan ta'eefidha. Phaawulos garuu ergamaa hoolichaa akka ta'e macaafni qulqulluun inni sirriitti waan dubbatuuf wanti isaan barreessan macaafa qulqulluu ta'ee dooktirinii dhaabbataa ta'ee fudhatamuu danda'e. Fakkeenyaaf waan Phexros barreesse 100 keessaa 100 fudhanna. Istiinfaasii Waaqayyoo keessaa kan ba'edha. Inspired word of God. Inni maaliif fudhannaa? Ergamaa hoolichaa waan isaan ta'aniifidha. Tajaajilaan tokko har'a ergaa yoo barreesse ergaa 67ffaa goonee Baaybiliitti daballee hin fudhannaa hin fudhannu. Maaliif? Ergamaa hoolichaa miti waan ta'eef. Ergamaa hoolichaa ta'uun dooktirinii waldaa kiristiyaanaa lafa kaa'uudhaaf, hundee lafa kaa'uudhaafidha. Amma hundeen sun already seetir ta'eera. Sichi hundee kan biraa kaa'uun hin barbaachisu jechuudha. Baaybiliin 66 nuu kennameera. 67ffaa paastariin ta'e tokko barreessuu hin danda'u jechuudha. Maaliif? Hundeen sun kaa'ameera. Waa'ee fayyinaa, waa'ee jireenyaa, waa'ee cubbuu, waa'ee jireenya bara baraa, waa'ee du'aa ka'uu, waa'ee waldaa kiristiyaanaa, waa'ee gaa'ilaa, dooktirinii baay'eetu
jira macaafa keenya keessa. Kana hundumaa kaa'uun eenyuudhaaf kenname? Ergamootaaf kenname. Ergamootaaf kenname. Kanaaf isaan callumadhanii tajaajiltoota duwwaatu hin taane hundeessitoota bu'uureessitoota doktiriiniiti jechuudha. Inni guddaan isin qabachuu qabdanii isa kanadha. Waa'ee ergamootaa amma kana erga jenne amma immoo waa'ee qulqullootaa waa muraasa isinii kaasee xumuruun barbaada. Isin warra gooftaadhaaf qulqullooftanii mandara Qolasaayis jiraattan obboloota kanaafan ergaa kana barreessaa jedhee jalqabaa. Qulqulloota jechuun maal jechuudha? Phaawulos ergaawwan barreessu kan biraa baay'ee keessattis iddoo baay'eetti akka jedha. Fakkeenyaaf warra Roomaatiin jedheera boqonnaa 1:7 irratti, warra Qorontosiin jedheera 1 Qorontos boqonnaa 1:2 irratti, 2 Qorontos boqonnaa 1:1 irratti, Efesoon 1:1 irratti, Filiphisius 1:1 irratti, kun ammoo Qolaasaayis 1:2 irrattis waa'ee waldaa kiristiyaanaa yeroo dubbatu ergaa kana waldaa akkasiifan barreessadee warra Waaqayyoof qulqullaa'an jedheetu qulqulloota jedhee waama. Keessumatti warra Qorontosiin qulqulloota jechuunsaa baay'ee na dhiba. Kitaaba sana gaafa dubbistanii nama qulqulloota ittiin jedhamuudhaaf malan miti baay'een isaanii. Argitaniittu boqonnaa 1 Qorontosiin gaafa dubbistan ogummaa barbaaddu, isin filsifinnaa barbaaddu, dubbii ogummaa namaatiin namni fayyuu dadhabnaaniti dubbii gowwummaa isa lallabnuun nama fayyisuu Waaqayyootti tolee gowwummaa Waaqayyoo ogummaa namaarra caaladheetu filsifinnaa akka isaan baay'isan dubbata. Akka isaan wal qoqqoodan nekaan kan Aphiloos, nekaan kan Keefaa, nekaan kan Phaawulos, nekaan kan Kiristoos jedhee giruuppii baay'eetti akka isaan qoodaman. Boqonnaa 5 irratti immoo gaafachisittan namni haadha buddeenaa isaa wajjin akka haadha manaatti jiraatu akka jiru cubbuu akkasii warrumti biyya lafaallee akka isaan hin goone dubbata. Boqonnaa 6 irratti immoo akka isaan wal kasasan dubbata. Isin wal kasastu maal isin gidduu namni dubbii amantootaa wal dhabdee amantootaa furuu danda'u hin jiru? Maa mana seeraa wal dhaabdu, maa mana murtii wal dhaabduudha. Boqonnaa 7 irratti immoo akka isaan siraata hin qabne gaa'elli isaanii akka rakkoo qabu dubbata. Cubbuun, ejjii, xuraa'ummaan even irbaata qulqulluullee akka isaan irbaata qulqulluu fudhannadhanii mana qulqullummaa keessa ta'anii macha'an, waldaa keessa ta'anii akka isaan macha'an dubbata. Akka isaan hiyyeessa cuucan dubbata. Waldaa xuraa'ummaadhaan guutteedha waldaan Qorontos. Kennaan ayyaanaas akka malee keessatti hojjeta. Xuraa'ummaanis baay'ee keessatti waldaa dagaageeruudha. Waldaa kanaan garuu Phaawulos gaafa jalqabu isin warra Waaqayyoof qulqullooftanii mandara Qorontos jiraattaniif jedhee barreessa. Warra Qolosaayisiinis kun akkuma kana. Kanaaf maal jechuudha Waaqayyoof qulqullaa'uu jechuun? Qulqulloota ta'uu jechuun maal jechuudha inni jedhu ijoo guddaadha. Ijoo guddaadha. Qulqullaa'uun kun Waaqayyoof adda ba'uu jechuudha. Qaadosh Waaqayyoof adda ba'uu. Qaadosh, qaadeesh isin jedhu warri afaan Ibraayistii fayyadamanii qaadosh jechuun qulqulluu yookaan adda kan ba'e jechuudha. Fakkeenyaaf Waaqayyo waan baay'ee adda baafateera macaafa qulqulluu keessatti yeroo jalqabaa fi jecha qulqulluu jedhu kana seera uumamaa boqonnaa 2:3 irratti arganna Baayibilii irraati. Waaqayyo guyyaa 7 uumetu isa 7ffaa qulqulleeffateedha. Inni qulqulleeffate jechuun maal jechuudha? Adda baafate jechuudha. Adda baafate jechuun maal jechuudha? Faayidaa ofii kootiif duwwaa oolu. For God's use only. Faayidaa Waaqayyoo duwwaaf guyyaa oolu gaafa guyyaa 7ffaa ana waaqeffattu, ana yaaddu, ana wajjin hariiroo keessan cimsattu, guyyaa 6 waan barbaadan hojjettu jedhee isa 7ffaa qulqulleeffate jechuun faayidaa ofii isaatii duwwaaf oolchate jechuudha. Akkuma kana Waaqayyo mateeriyaalee qulqulleeffateera. Seera ba'uu boqonnaa 28 lakkoofsa 36, boqonnaa 30 lakkoofsa 37, boqonnaa 39 lakkoofsa 30, Leewwota 27 lakkoofsa 28 lakkoofsa 30 yoo dubbifattan mateeriyaalii illee Waaqayyo qulqulleeffateera. Waaqayyo biyya neeshinii qulqulleeffateera. Ermiyaas 31:30 irraa neeshinii baay'ee jira garuu neeshiniin Israa'el kan kooti jedhe Waaqayyo. Namootas qulqulleeffachaa ture Waaqayyo. Isaayyaas 52:11 irraa si warri qulqullooftan sin waan xuraa harkaan hin qabinaa. Macaafni qulqulluun gaafa inni jedhu argitu. Walumaa gala Waaqayyoof qulqullaa'uu jechuun Waaqayyoof adda ba'uu jechuudha. Kan Waaqayyoo qofaa ta'uu jechuudha. Fakkeenyaaf
Waaqayyo qulqulluudha gaafa jedhu macaafni qulqulluun Waaqayyo xurii hin qabu Waaqayyo cubbuu hin qabu jechuu isaatu hin taane maa jechuudha? Layyatti yaaleeno addadha jechuudha. Qulqulluu jechuun afaan Baaybiliitiin xurii kan hin qabne jechuu qofatu hin taane adda kan ta'e waan biraa waan komini jirurra waaqolii baay'ee jira. Waaqayyo keenya garuu qulqulluudha gaafa jedhu waaqolii jiran keessaa addadha inni dorgomaa hin qabu jechuudha. Macaafa qulqulluu gaafa jennu macaafota baay'ee jira. Tolosaanis badhaasaanis barreessuu danda'u. Macaafichi inni kun garuu qulqulluudha jechuun addadha jechuudha. Addadha. Parpazii addaa qaba. Waa'ee waaqayyoos adda ta'e dubbata jechuudha. Hafuura qulqulluu gaafa jennu hafuura baay'ee jira. Hafuurri namaa jira, hafuurri seexanaa jira. Hafuurota jiran keessaa garuu hafuurri inni kan waaqayyo kun qulqulluudha jechuun qaadosh addadha jechuudhaan. Akkasuma macaafni qulqulluun saba kanaan sabi koo qulqulluudha gaafa jedhu waaqayyo yookaan warra waaqayyoof qulqullaa'an gaafa jedhu Baaybiliin maal jechuu isaadha? Warra waaqayyoof adda ba'an. Warra waaqayyoof adda ba'an. Saba biyya lafaarra guute kana keessaati ilaalcha adda ba'e kan qaban, laayif istaayilii adda ba'e kan qaban, waaqa adda ta'e kan qaban, galma bara adda ta'etti kan galan, ispeeshaal kan ta'an saba addaa jechuudha. Saba addaa jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf Qolaasaayis irratti egaa namni gaafa amanu waaqayyo waan gurguddaa sadii labsaaf jedhaan Qolaasaayis boqonnaa 1:22 yeroo bira geenyu sirriitti naasofnaa. Qolaasaayis 1:22 irraa akka jedha. Warra isaaf qulqullaa'an, warra mudaa hin qabne, warra balleessaa hin qabne godheetu of dura isin dhaabbachiiseedha. Isin dur jedha 21 irraa. Footoo keenya isa durii nutti agarsiisa. Dur maal akka ture nutti agarsiisa. Amma garuu hedheetu warra isaaf qulqullaa'an, warra mudaa hin qabne, warra balleessaa hin qabne. Haaw akkamitti taatanii yaaddu? Akkamitti namni kan balleessaa hin qabne ta'a? Akkamitti namni nama mudaa hin qabne akkamitti ta'a? Perfektii akkamitti ta'a namni? Akkamitti qulqulluu ta'a namni? Namaan qulqulluu jechuun nama sodaachisu? Qulqullummaan gosa lamatu jiru. Macaafa qulqulluu keenya irratti qulqullummaa gosa lama jiru. Inni tokkoffaan positional holiness isa jennuudha. Positional holiness isa jennuudha. Inni lammaffaan immoo practical holiness yookaan sanctification isa jennuudha. Positional holiness inni jennu namni tokko gaafa amanuu fuula waaqayyoo duratti mudaa kan hin qabne, balleessaa kan hin qabne, kan qulqullaa'e ta'ee waaqayyo abbaa duratti mul'ata. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin miiccateetu abbaa duratti mul'ata. Kanarraa kan ka'e seexanni isa ceepha'uu hin danda'u. Biyyi lafaa isa ceepha'uu hin danda'u. Already qulqullaa'eera namni kun. Eessatti? Waaqayyo duratti. Fuula namaa duratti min. Fuula waaqayyoo duratti. Waaqayyo kun isa kamidha yoo jettanii ergamoota isaarraayyuu badii argataa jedhamanii Iyyoob gaafa dubbatu. Inni ergamoota isaarraayyuu badii argata barbaachisaa taanaan. Warra foon hin uffanne warra cubbuu hin beekne irraayyuu qulqullina isaarraa kan ka'e Gabri'eel fa'aarraayyuu mudaan dhabunni. Jedha Iyyoob gaafa dubbatu. Waaqayyo isa qulqulloota isaarraayyuu mudaa argatu duratti qulqulluu ta'anii mul'achuun danda'ame. Karaa kam? Dhiiga Yesuus Kiristoosiin, araarsuu Yesuus Kiristoosiin, dhiquu hafuura qulqulluutiin, haaressuu hafuura qulqulluutiin amantoonni fuula waaqayyoo duratti warra qulqullaa'anidha. Warra mudaa hin qabne, warra balleessaa hin qabne. Maaliif? Yesuus Kiristoos keessa galan waan ta'eef. Ijattiin Yesuus Kiristoosiin ilaaluun waaqayyo waldaasaa ilaala. Waldaasaa Yesuus Kiristoos keessatti arga waaqayyo. Ilmi isaa immoo qulqulluudha. Balleessaa kan hin qabnedha. Mudaa kan hin qabnedha. Kanaaf karaan nun ittiin waaqayyo duratti fudhatama argannee ijoollee waaqayyo ta'uu dandeenya. Karaa eenyuti? Karaa Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoos isa qulqulluu keessa galleetu dadhabbii baay'eetu qabnuuf fuula waaqayyo abbaa duratti maal taanee mul'anne? Qulqulloota taanee mul'anne. Yesuus Kiristoos isa mudaa hin qabne keessa galleetu fuula waaqayyo duratti maal taanee mul'anne? Mudaa kan hin qabne taanee mul'anne. Karaa eenyu? Karaa Yesuus Kiristoos. Waaqayyoof bara baraan galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf inni kun positional holiness jedhama. Positioniin keenya Yesuus keessa waan ta'eef waaqayyo abbaan Yesuus keessatti waan nu ilaaleef ijattiin ilma isaa beekuun nu beekaa jechuudha waaqayyo. Bara baraan waaqayyo eebbifamu. Practical holiness inni jennu garuu progressiiviidha. Guyyaa guyyaatti kan nuun shaakallu, kan nuun jiraannu,
amala keenyaan, dubbii keenyaan, yaada keenya qulqulleessuudhaan gara Waaqayyootti karaa ittiin nuun dhiyaannu piraktikaal isa ta'e gochaaf jireenya guyyaa guyyaa keenyaa kan ibsudha. Inni kun practical holiness jennee isa dubbannuudha. Yeroo bira geenyu sirriitti hin baranna. Kutaa kana keessatti egaa yaadi biraan nuun kaasnu inni kan biraan yookaan inni dhuma ayyaanaaf nagaa isa jedhudha. Ayyaanaaf nagaa. Waldaa kanaan Phaawulos maal jedhee jalqabaa? Ayyaanniif nagaan isiniif abaayyatu jedhee jalqabaa jechuudha. Innaa ayyaanaaf nagaa kan jedhu kana akkuma sila an ergamaadha kan jedhu laalleerraa, isin qulqulloota kan jedhu laalleerraa, ayyaanaaf nagaan isiniif haa ta'u kan jedhu kanas waldaa baay'eedhaan jedheera Phaawulos. Warra Roomaan jedheera boqonnaa 1:7, warra Qorontosiin jedheera boqonnaa 1:3, ammas lammaffaa Qorontos boqonnaa 1:2, Galaatiyaa 1:3, Efesoon 1:2, Filiphisius 1:2, Qolaasaayis 1:2, tokkoffaa Tasalonqee 1:1, Fileemoon 1:3, nagaaf ayyaana kan jedhu kana irra deddeebi'ee yeroo inni dubbatu argina. Kuni yaada tokko of keessaa qaba. Yaaduma tokko gabaabsiisanii kaa'uun barbaada akka isin hubattaniif. Bara sana community gurguddaa lamatu ture yookaan audiensiin Phaawulosii namoota yookaan giruuppii gurguddaa lamatu ture. Tokko warra Yihuudootaadha. Warra Yihuudootaa jechuun afaan Ibraayisxii kan dubbatan, seerri kan isaanii kenname ijoollee Israa'el jechuudha. Warra Giriikootaa immoo jiru. Isaan immoo afaan Giriikii dubbatu, warra Ormaa, warra gooftaa hin qabne, warra falaasamaan jiraatanidha jechuudha. Yihuudootuma ta'anii immoo warra Hellenistic Jews jennu immoo jiru. Hellenistic Jews warri jennu immoo Yihuudoota ta'anii Jewish diaspora jechuudha. Biyya Giriikii keessa kan naanna'an, afaan Giriikii kan dubbatan, afaan Yihuudii, afaan Ibraayisxii caalaa garboomanii bitamanii warra Giriikootaaf kan jiraatan, sababa hojiitiin keessa adda addaa magaalaa warra Giriikii baay'ee keessa kan jiraatan, Hellenistic Jews warri jennu immoo jiru. Warri kun egaa istaayilii nagaa ol gaafannaa garaa garaa qabu. Fakkeenyaaf mee afaanuma Oromoo fi Ingiliffaan waa'ee nagaa akkamitti ol gaafanna? Sabi keenya gaafa nagaa ol gaafatu maal jedhee ol gaafata? Nagaa bultee, nagaa ooltee jedhee ol gaafata miti? Isa darbee ol gaafata. Warri Faranjiyoo good morning, good afternoon waliin jetti. Ammatu kana kallattiidhaan hiiknee nama keenya tokkoon ganama gaarii enne hin galaafi? Jechuun ganama hirribaa kaatanii fakkeenyaaf ammas hin biyya jirtu kaatanii abbaa keessaniin, haadha keessaniin, obbolaa keessanii yookaan ollaa keessaniin ganama gaarii itti jettanii hin galaafi Oromoodhaaf hin galuuf. Nagaa bultee yoo jettan garuu hin galaaf. Yookaan immoo nagaa ooltee yoo jettan hin galaaf. Istaayiliin nagaa ol gaafannaa afaanii biyyaa sabaa garaagarummaa qabachuu barbaadeen. Kanaaf warri Yihuudii gaafa nagaa ol gaafatan Shalom waliin jedhu. Shalom jechuun nagaa jechuudha. Warri Giriikii immoo gaafa nagaa ol gaafatan Eiriin waliin jedhu. Eiriin jechuun ayyaana jechuudha. Kaayiriin waliin jedhu. Kaayiriin jechuun ayyaana jechuudha. Kaayiriin, Paariis jedhanii isinii qol tokko. Kaayiriin jechuun ayyaana jechuudha. Fabar isa jennu. Maal jechuudha? Hiika kana lamaaniin isinii ibsa. Shalom jechuun nagaan siif haa ta'u isuma jennuudha, waan biraan hin jiru. Stiil warri Israa'el biyya Israa'eliin fudhatanii ilaaltanii ganama galgalas guyyaas gaafa ol argan Shalom waliin jedhu. Nagaan siif haa ta'u, nagaan jireenya kee keessatti haa ta'u jechuudha gabaabumatti. Warri Giriikii immoo Kaayiriin yookaan Kaariis gaafa waliin jedhan maal jechuudha? Ayyaana argadhu, adda argadhu, favarii argadhu, akka wal eebbisuu wayiiti nagaan isaanii. Adda argadhu, favarii argadhu, ayyaana argadhu waliin jechuu isaaniiti gaafa nagaa ol gaafatan. Kanaaf audiensii kana lamaan adrees gochuudhaaf Phaawulos maal fayyadamaa? Shalom and Kaayiriin jedhee barreessa. Ayyaanniif nagaan isiniif haa ta'u jedhee barreessa. Garuu kana duwwaa jedhee innisu. Ayyaanniif nagaan Kiristoos gooftaa keenya biraa isiniif haa baay'atudha. Yookaan Waaqayyo abbaa gooftaa keenyaa biraa isiniif haa baay'atudha. Maal jechuudha? Ayyaanniif nagaan isin jettan kun Kiristoos biraa namaa baay'ata malee illumadee akkasitti hin baay'atu. Maddi nagaaf
maddi ayyaanaa Yesuus Kiristoosidha jechuu barbaadeeti. Waan isaan commonly guyyaa guyyaatti ittiin nagaa wal gaafatanitu fuudhee miinsi itti wangeela lallabu godheetu dhiyeessaa jechuudha. Ayyaanni yookaan favoriin simboo argachuun adda argachuun warri Giriikii jedhan kunis Yesuus Kiristoos biraa namaa kennama. Isa dhabbaan favorii, isa dhabbaan simboo namaa kennu, abbaan ayyaana namaa kennu, isa dhabbaan ayyaana hundumaa jechuusaati. Warri Yihuudootaa simboonni isin shaaloom jettan kun nagaa guutuu kan kennu Yesuus Kiristoosidha. Maddi nagaa isadha waan ta'eef isa biraa nagaan isiniif haa ta'u jedheetu ayyaanaaf nagaa kairiin and shalom jedheetu nagaa kana isaanii dhiyeessa. Miinsi ittiin nagaa kanaaf nagaaf ayyaana kanaan qabee Kiristoosiin lallabu godheetu fayyadama. Kutaa biraa keessattis tarii waa'ee ayyaana Waaqayyoo fi waan tokko tokko wajjiniin carraa laaluu guddaa waan qabnuu fi keessumatti lakkoofsa 7 lakkoofsa 8 irratti gaafa geenyu ayyaanni Waaqayyoo maa inni kan jedhu barumsa ittaanu keessatti wajjiniin hin baranna waan ta'eef har'aaf nu ga'a. Gooftaan isin haa eebbisu. Waanan jedhe kana keessa deddeemaa ilaalaa gaaffii yoo qabaattan na gaafadhaa. Akka gaaffiitti gaaffii sadiin isin gaafadha. Hin barreeffattu an barreeffaman isinii kennuudhaaf badaa yeroo waan hin qabneefi. Tokkoffaa barumsa irra baranne keessaa Phaawulos ergaawwan isaa baay'ee keessatti ergamaa Yesuus Kiristoos ta'uusaa maaliif waldoota kiristaanaatti beeksisa? Maaliifan ergamaa dhadhee barreessuuf akka abbaduufi Phaawulos? Maal jechuu barbaadeetu Phaawulos an ergamaa Yesuus Kiristoos kanan ta'e dheewu ergaa barreessuu hunda isaa keessatti maaliif fayyadama? Of beeksisuu promote of gochuu isaati moo maa inni faayidaansa? Inni kun gaaffii tokkodha. Achumaan immoo waamicha ergamummaa kun immoo waamicha akkamiiti? Ergamaa ta'uu jechuun waamicha akkamiiti? Maaltu adda godha ergamaa? Ergamaa ta'uuf ulaagaan isaa maayini? Gaafa ergamaa taatan immoo hojii isin hojjettan maayini? Inni kun gaaffii tokkoffaadha. Gaaffii lammaffaa Phaawulos namoota Yesuusitti amananiin ergaawwan isaa keessatti qulqulloota jedhee waama. Iddoo baay'eetti warra Waaqayyoof qulqullaa'an jedhee waama. Qulqulloota jechuun maal jechuudha? Amantoonni akkamitti qulqulloota jedhamanii waamuu danda'utu cubbuu hojjetaniitu dadhabbii garaa garaa qabanii. Qulqullummaan ni jennu kun isa kamidhaa kan jedhu asaamintii godhaatii itti yaada barreessaa. Gaaffii sadaffaan Phaawulos ammas ergaawwan isaa hunda keessatti yeroo waldaa kiristaanaaf nagaa gaafatu xumura yookaan jalqaba ergaa isaatii irratti ayyaanaaf nagaa jecha jedhu kana lamaan fayyadama. Ergaawwan tokko tokko keessatti immoo araaras itti dabalee dubbata. Jechoota kana maaliif filate? Ayyaanni maali? Araarri maali? Nagaan maali? Akka teoloojii Phaawulositti kan jedhu warra kana irratti xiyyeeffachuudhaan akka summary question itti fudhadhaatii irratti hojjedhaa qayyabadhaa. Waan ani isinitti hime waan qimshaadhaa. Waan diipti ta'e immoo dubbisaa. Gooftaan ayyaana isiniif haa baay'isu. Yeroo gaarii, yeroo qayyabannaa gaarii hunduma keessaniif haa ta'u eebbifama. Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry.